Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa sagantaa isaa torbanitti yeroo tokko dilbata galgala keessaa akka lakkoofsa Oromootti sa'a 7 hanga 7:00 akka lakkoofsa Habashaatti ammoo sa'a 1 hanga 1:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kiiloo heerzii 17,850 isiniif dabarsu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walaba sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Arri guyyaan dilbata fulbaana 10 barrii bara 2017 kun hogaa arras akkuma armaan duraa sagantaa keenya guyyaa arraan kurfiilee keenya qabannee dhiyaanneerra. Warri karaa biyya alaa jiranillee waan irraa barbaadanii uummata karaa daangaadhaatti midhamuu jiru kanarratti akka hin callisne hirmaannaa waan tokko akka godhaniif karaa kanaan gaafadhaanii. Sagaleen olitti dhageessan ammoo Oromiyaa bakkoota garaa garaa keessaa odeeffannoo karaa toora bilbila keenyaa walitti qabanne keessaa kan fudhatame yoo ta'u innis qaama oduu keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Sagantaa keenya guyyaa har'aanis qophiilee nuti harkaa qabnu qophii addaaf dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Akka duraa duubummaa sagantaa keenyaatti amma kana saanuu oduudhaa keessummeessuun kan isin faana turummoo xiiqii dhugaa sa'aatii qophiilee keenya waliin turtii gaarii qabaadha. Kan oduu isin dhageessisu ani Sabaloo Khadiiri. Lolli weerara daangaa weerartoota naannoo Somaalee liyyuu poolisiin Oromoo fi Oromiyaa irratti gaggeeffamaa ture. Khamisa dabaree asammoo lolli hundaran hammaachuudhaan walitti fufiinsaan godinoota Oromiyaa 3 keessatti gaggeeffamaa jiraachuun himameeti jira. Lola weerara daangaa babal'ifannaa weerartoota Somaaleetiin ganna kana guutuu godinoota Oromiyaa daangaa Somaaleetti argaman cufa irratti adeemsisaa turaniin lubbuu fi qabeenyi Oromoo hedduun qisaasamaa turuun akkuma yaadatamu lolli kun kamisa dabaree irraa qabee akkaan hammaatee jiraachuu odeeffannoo maddeen keenya garaagaraa irraa arganneen beekuun danda'ameeti jira. Lola weerara daangaa babal'ifannaa weerartoonni naannoo Somaalee liyyuu poolis ja'aman kun loltoota mootummaa koloneeffataa wayyaaneetiin deeggaramuun lola godina Booranaa fi Gujii keessatti bananiin jimmata dheengaddaa aanaa Gumii Eldelloo Moyyaalee fi godina Gujii aanaa Malkaa Gubaa keessatti gaggeeffameen hidhattoota diinaa irraa namoonni 40 ol ajjeefamuu fi gama Oromoo irraa ammoo namoonni 12 wareegamuu akkasuma madoon baay'ee ta'uu fi gama lachuu irraa ammoo boojuun jiraachuu kan himan Oromticha godina Booranaa keessaa odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kennan tokko. Gabaasa guutuu duukanaaf xiiqii dhugaasaa kunooti. Lolli weerara daangaa babal'ifannaa weerartoota naannoo Somaalee liyyuu poolisii jedhamanii fi tumsaa mootummaa koloneeffataa wayyaanee irraa argataniin ganna guutuu walitti fufiinsaan godinoota Oromiyaa ollaa naannoo Somaaleen waldaangessan cufa keessatti gaggeeffamaa ture. Tibba kana ammoo akkaan jabaatee kan itti fufee jiru yeroo ta'u jimaata kaleessaas aanota godina Gujiif Booranaa garaa garaa keessatti lolaa weerartoonni naannoo Somaalee ilmaan Oromoo irratti bananiin lubbuun ilmaan Oromoo danuun gaaga'amuu fi qabeenyi hedduunis manca'uu kan himan Oromtichi godina Booranaa irraa odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kennan akka jedhanitti
lola godina Booranaa Hanaa Gumii Eldalloo akkasumas lola godina Gujii Hanaa Malkaa Gubaa keessatti weerartoota naannoo Somaaliin banameen ilmaan Oromoo lakkoofsaan 12 ta'an wareegamu akkasumas tarkaanfii aleellaa ofirraa ittisuu gama ilmaan Oromoon fudhatameen weerartoonni naannoo Somaalee liyyuu poolis 40 ol ajjeefamuu fi meeshaan waraanaa garaagaraa booji'amuu kan hime Oromtichi godina Booranaa irraa odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kenne kun akkas jechuun dubbatuun dubbii isaa aanfata. Booranii baay'ee kutee nan baay'ee gara furtanii warra fitee baasee warroonni kun fixamillee yoo baranaatiin isaaniitillee warroota biyyi poolisii Somaalee laantii irraa dhufanillee jiranii haayitiin akkasuma. Har'a dammoo makalaakaan gidduu seenee dhaabee jira akka warri kunillee garuu uummanni baay'ee aaree jira asiin gara godina Gujii kannee ana Gumii Eldalloo gara Tulaa Malkaa kanallee Tarbikkoo waan rukutee jira. Kalee guyyaan nama baay'eetti dabalanii gara 12 jira. Kan lubbuun isa darbee gara sakillee lamxaa'anii jira. Godin Booranaa gara Booyyanii Sultaanii bakka jedhamtu gara Adiinaa irraa namni 42 kan qabanillee jira. Meeshaa waraana gurguddaa baasuqaa waliin qabanillee biyyi poolisii namni tokko marti Booranaa jira. Isa gaafatanii garuu namoota baay'ee gara 70 irra namni biyyi poolisii yeroo infoormeeshinii akkasii kennuu gara Malkaa Gubaa kanallee har'aa xiqqoo warri kutanii hojii Booranii baase makalaakaan dhufee bulchaanaatiin farranii akka ilaale isin biyya sunitti yookiin anaadii jiddu akkasii farramaa warrillee ni didee bulchaan aanaallee farramii didee qabamee jiranii Booranaa sagalee aanaa Gumii Eldalloo hojii biyyi keessatti namni shan ta'uu qabuu fi nama furnaan Booranaa qabdee akkasii dhiitee jirti. Har'a nama garsaatii afurii qabamee waan marqabarra jiru. Kun waan saba tokko yookaan saba xixiqqaa tokkootiin waan baay'ee siyaasa guddaa deemu jira. Wanni kun waan uummata daangaa ka Oromoon ka Booranaa ta'ee Baalee Harar ta'ee waan laallatee miti eenyuyyuu taanee daangatiin kabachiisuu qabnaa. Diinii halkanii guyyaan itti yaadaa jira. Jiruu keenya miidhamneesillee yaaduu itti ka'uu qabnaa. Kanaafuu namni uummata Oromoo xiqqaa guddaa ta'e walii birmannee daangaa keenya baafannee kabachiisuu qabnaa. Kun warri wayyaanee walii waltaanii uummata Oromoo fitu. Kanaafuu fayyadamanii ajjeesuu qabnaa. Kan hubannee diinee walii birmannee wal bira dhaabannee falmachuu qabnaa. Daangaas ta'e hirki kennallee falmachuu qabnaa. Kan saniidhaan kanumaa. Oduma wal fakkaatuun godina Baalee naannoo Gurraa Dhaamolee Gaara Diimtuu fi Gurraa Baqaqsaatti lolli weerara daangaa weerartoota naannoo Somaaleetiin banamee injifannoo uummata Oromootiin goolabamuun dhagahameeti jira. Lola weerara daangaa babal'ifannaa weerartoonni Somaalee liyyuu poolis jaaman daangaa Oromiyaa irratti Khamisa dabree godina Baalee naannoo Gurraa Dhaamolee Raasoo fi Gurraa Baqaqsaatti bananiin uummanni Oromoo walii tumsuun loltoota diinaa 25 ol ajjeesuun kaambii qubannaa liyyuu poolisii naannoo Raasoo jirus guututti barbadeessuu odeeffannoon maddeen keenyarraa arganneen beekuu yoo danda'amu gama Oromoo irraa namoonni 5 caalle madaa'uun hospitaala magaalaa Ginniir seenanii jiraachuu akkasumas naannoo Bidireetti rakkoon guddaan jiraachuu kan himan jiraataa godina Baaleeti. Gabaasa guutuu oduu kana roobaa buruu akka itti aanutti qindeeffatee jira. Hidhattoonni saba Sumaalee liyyuu poolisiin mootummaa koloneeffataa wayyaaniin tumsamuun weerara daangaa babal'ifannaa lafa Oromoo irratti geggeessaa turan jabeessuun tibba kana godina Harargee Ba'aa fi Lixaa, godina Baalee, Gujii fi Boorana keessatti lola hamaa geggeessaa kan jiran yoo ta'u, lola weerartoonni kun Khamisa darbe godina Baalee, aanaa Gurraa Dhaamolee fi Araddaa Shaakkisaa jedhamu keessatti bananiinis gama Oromoon namni 5 madaa'uun yoo himamu tarkaanfii ofirraa faccisaa gootonni ilmaan Oromoo godina Baalee fudhataniinis kaambiin weerartoota liyyuu poolisii West Ginee fi Raasoo barbadeeffamuu fi waraanni liyyuu poolisii 25 olis tarkaanfii ilmaan Oromoon irratti fudhatameen ajjeefamuu akkasumas meeshaan waraanaa danuun liyyuu poolisii irraa booji'amuu kan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himan Oromtichi odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kennan kun akkas jechuun dubbii isaanii eegalu. Wanni godina Baaleetti guyyaa dheengaddaa jechuun gaafa Kamisaa irraa jalqabee taasisan ture mootummaan wayyaanee namoota yookaan hidhattoota raayyaa ittisa biyyaatii fi warra liyyuu poolisii yookaan ammoo humna dhaka addaa kan sun naannoo Sumaalee ta'e naannawa Gurraa Dhaamolee fi naannoo Gaara Diimtuu yookaan ammoo Araddaa Shaakkisaa jedhamu naannoo sanitti humna waraanaa ture. Haaluma kanaan achis as dabree gara kiiloomeetira hedduudha naannoo West Ginee fi Raasoo irratti kaambii ture naannoo sanitti amma dheengadda
kaambii warra hidhattoota humna addaa Somaalee yookaan liyyuu poolisii jedhamu sun irratti tarkaanfiin uummataan fudhatame kaambii sun akka jirutti barbadaa'eeti akka meeshaan waraanaas guutumaan guututti haagi ta'e uummataan irraa fudhatamee akkasumaan warri waan kana lolli irratti balale kunis namni hedduun hagi namni hedduun isheen akkas ta'u waraannis akka dhumatitti kan beekamu amma saaluma kanaan waraanni sun akkasumaan ol qabatee haga naannoo gurraadhaamolee gidduu haga guuru baqaqsaa irraa gad naannawa lollaan geessamanitti balaa guddaa ture uummanni akka isaan keessa bu'uuf tattaaffii guddaa godhanii turani haaluma kanaan waraanni isaanis haga dhahamee achi keessas humnoonni federaalaa yookaan ammoo makalaakaa keessatti kan qooda qabantu turanii haala kanaan mirkaneessuu hin danda'ameera haa ta'u ammoo injifannoon guddaan kan gonfatame uummata Oromootiin jechuudha. Itti fufuunis hidhattoota liyyuu poolisii madeeffaman keessa waraanni raayyaa ittisa biyyaa fi poolisoonni federaala mootummaa wayyaanee kan jiran ta'uu kan himan namni kun yeroo ammaa kanas godina Baalee aanaa madda walaabuu kan taate araddaan naannoo Sumaaleen bultu hidhattoota liyyuu poolisiin shororkaa jiraachuu akkas jechuun himu Oromtichi raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf odeeffannoo kennan kun. Waraana kan keessatti suuraa deebisuudhaaf warri dhukaasa akkas dabbananii namoonni haga 5 caalatti dhahamee amma mana yaalaa gara Gimmee irratti ergamanii waraannis dismisuun gadhiisuuf osoo hin ta'in gara daangaatti achi baqataniitti amma naannoo daangaa naannoo Sumaaleetii wal qabatu hedduun isaanii akka hin jiruun milishootaan qabameetii taa'u jiranii haaluma kanaan humni addaas duubaan dabalanii jira godina Baalee keessatti amma naannawa madda walaabuutiinis rakkoon guddoon akka jirudha. Aanuma madda walaabuu taateeti iddoo addaa kan naannoo Sumaaleetiin bultu jechuun iddoon sunis amma dismosaniin waraanaawwan qabamtee jirti karaa darbuun hin danda'amu karaa Jibiree dhagaa karaa madda walaabuu deemuun hin danda'amu karaa akka malee rakkisaa ta'eera kanaan sunis liyyuu poolisii amma karaa cufee taa'utti jira amma naannoo sunis. Godina Arsii Lixaa keessatti kan argamu aanaa Wandoo keessatti barattoonni Oromoo bara barnootaa as deemuuf akka hin galmooyne bulchiinsota saba Sidaamaatiin dhorkamuun gabaafamee jira. Aanaa Wandoo bara 2000 akka lakkoofsa Impaayera Itoophiyaatti referendamiin irratti gaggeeffamuun akka Oromiyaa jalatti bultu murtaa'ullee yeroo ammaatti aanaa Wandoo kan bultu Oromiyaa jalatti osoo hin taane bulchiinsa mootummaa naannoo Kibbaa jalatti. Kanaafis bulchitoonni Sidaamaa deemaatii naannoo Oromiyaatti baradhaa malee asitti barachuu hin dandeessan jechuun barattoonni Oromoo galmee dhorkamuu kan himan Oromticha achirraa odeeffanne tokko. Roobaa Buruu dabalata qaba. Mootummaan koloneeffataa wayyaanee umurii kolonii isaa dheereffachuuf saboota ollaa Oromootti diinomsuun hidhachiisee itti bobbaasaa akkuma jiru tibban ammoo Oromoota godina Arsii Lixaa fi saba Sidaamaa gidduutti wal dhabbii uumuuf aanaa Wandoo bara 2001 referendamiin Oromiyaaf murtoofte waakkachuun barattoota Oromoo barnoota bara kanaa galmaa jiranii fi hojjettoota waajjira fayyaa aanichaan aanaan Wandoo mootummaa naannoo Kibbaatiin bulti jechuun daangessaa jiraachuu fi haalli gamas jirus hammaataa kan jiru ta'uu kan himan jiraata aanaa Wandoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf odeeffannoo kennan tokko akkas jechuun dubbatu. Iddoo daangaa maratti akka wal dhabdeen itti ka'uu kan godhaatu jiru fakkeenyaaf amma kaleessa irraa godina Arsii Lixaa aanaa Wandoo keessatti jechuudha. Ijoollee mana barnootaa galmeessuuf deeman innis kun naannoo Kibbaa jala waan ta'eef asitti barachuu hin danda'anii jiranii karaa hammeenyatti deemu jira. Ammaaf lola dhukaasa qabu yoo walitti hin banne akka waliigalaatti waan hedduu deemu jira. Akkuma beekamu bara 2001 irratti referendamiin beeksifamee gidduu Sidaamoo yookaan ammoo Dabuubii fi Oromiyaa gidduutti naannoo Wandoo ganatti jedhamee beekamu irratti aanaan Wandoo referendamiidhaan gara Arsii Lixaatti yookaan Oromiyaatti citee adammaa bulaa ture. Amma ammoo iddoon referendamiidhaan cite sun haaluma durii ture saniin itti deemuun hin danda'amne maal jennaan warra buufata fayyaa deeman irratti gara Oromiyaa deemaa kun Dabuubii jechuudhaan waan akkas rakkoon uumamutti jira. Uummanni Oromoo kanaan duras beela irratti hongee waan adda addaa irratti waliin maataa ture waraanaanis wal qabatee iddoo adda addaatiin karaa danda'ame maraanee waliin tumsaa ture sun ammoo haaluma duraan turen caalaan itti deemamuu qaba warri karaa biyya alaa jiranillee wanni irraa barbaadamu uummata karaa daangaa irratti miidhamuu jiru kanarratti akka hin callisne hirmaannaa waan tokko akka godhaniif dhaamsa karaa kanaan gaafadhaanii uummanni Oromoo akkuma kanaan dura walii birmataa ture ammas akka walii birmatuu jira yeroon ammaa waan taateef. Dhumarratti lolli weerara daangaa godinoota Harargee Bahaa fi Lixaa keessatti walitti fufiinsaan gaggeeffamaa ture sanbata kaleessaatis jabaachuun weerartoonni naannoo Somaalee lola bananii ooluun himameeti jira. Lola weerara daangaa babal'ifannaa weerartoonni naannoo Somaalee godina Harargee Bahaa aanaa miidhagaa lolaa keessatti sanbata kaleessaa kana bananiin gama Oromoo irraa namoonni 4 madaa'uu fi gama weerartootaa irraa immoo namoonni 7 wareegamuu akkasumas ila ammaatuu lola itti fufuuf qophiitti kan jiran ta'uu kan hime Oromticha aanaa miidhagaati. Xiiqii Dhugaasaa dabalata qaba.
Haanota godina Harargee ba'aa fi godina Harargee lixaa keessatti lolli weerara daangaa weerartoota naannoo Somaalee liyyuu poolisii fi tumsitoota isaanii loltoota mootummaa koloneeffataa wayyaaniin walitti fufiinsaan geggeeffamaa turuun akkuma yaadatamu tibba kana immoo lolli weerartoota naannoo Somaaleen geggeeffamu kun daran jabaachuun haanota godina Harargee lixaa kanneen akka Haanaa Meessoo akkasumas haanota godina Harargee ba'aa kanneen akka Haanaa Baabbilee Cinaakseen Gursumii fi kan kana fakkaatan keessatti geggeeffamaa akkuma ture lolli kun sanbata xiqqaa kaleessaas achuma godina Harargee ba'aa haala miidhagaa lolaa itti fufuun Oromoonni afur madaayuu akkasumas tarkaanfii ilmaan Oromoo godina Harargee ba'aa fudhataniin gama hidhattoota naannoo Somaalee irraas hidhattoonni danuun madaayuu kan himan Oromtichi gamasii odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kennan kun akka jedhanitti ilmaan Oromoo guutummaa Oromiyaa keessaa walii reebbatuudhaan weerartoota Somaalee fi akkasumas tumsitoota isaanii irratti tarkaanfii barbaachisaa fudhatuun furmaata akka ta'e dhaammatuun dubbii isaanii maa'essu. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aan ganuma qophii keenyaaf waliin turtii gaarii qabaadha. Egaan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo sagantaan keenya guyyaa har'aadhaa oduudhaan eegale ammas itti fufa. Amma immoo walleedhuma eegalle kana waliin caqasaa gara qophii keenya itti aanutti waliin tarkaanfannaa. Amma kan isiniif dhiyaatu qophii addaa keenya guyyaa har'aati. Qophiin addaa keenya guyyaa har'aas mata duree daayivarsiitii yookaan immoo wal danda'anii waliin jiraachuu jedhu irratti kan muummeeffatu ta'a. Qophii kanaanis qarqaba qorannoo garaagaraa naaf fudhannee fi gaaffiif deebii ogeessa seeraa tokko waliin dhimma kanarratti guutuuf isiniif dhiyaata. Qopheessaan qophichaa Saphaloo Kadir amma kallattumaan gara saattan isin qaarisiisaa turtii gaarii. Daayivarsiitii ja'an warri faranjootaa hawaasa yookaan saba tokko keessatti namni hunduu akka adda addummaa yookaan garaagarummaa isaatti roga hawaasummaa diinagdee fi siyaasaa keessattis carraa wal qixxee qabaachuu yookaan argachuu jechuudha. Daayivarsiitiin taatee hawaasummaati. Dhalli namaa akkuma waan hedduun walirraa adda addummaa qabu waan hedduudhaanis wal fakkaata. Garaagarummaa daayivarsiitii dhala namaa jidduu jiru irratti ilaalchi nuti qabnuu fi akkaataan itti nu garaagarummaa kana fudhannuutu akka itti nuti namoota nurraa adda ta'an laalluu fi fudhannuus murteessa. Sadarkaan daayivarsiitii yookaan garaagarummaa bakka lamatti addaan irree ilaaluudha dandeenya. Isaanis kan uumamaan namaaf laatamuu fi isa namni jijjiiruu yookaan fooyyeessuu danda'uudha.
Fakkeenyaaf umrii, saala, bifa, gosa, sanyii, naannoo itti dhalatan, nageenya qaamaatii fi nageenya sammuu dabalatee garaagarummaa uumaan murteeffamtu yoo ta'u isaan kun akka laayyootti kan jijjiiramanii miti. Akkasumas ammoo gosa daayivarsiitii namni jijjiiruu yookaan gaggeeddaruu yookaan ammoo fooyyeessuu danda'uus ni jiran. Fakkeenyaaf sadarkaa barnootaa, qabeenya, ilaalcha amantii, ilaalcha garee siyaasaa, aayidiyooloojiilee birootii fi kan kana fakkaatan guyyaa keessaa namni jijjiiruu kan danda'udha. Mee waa'ee daayivarsiitii kanarratti ogeessi seeraa Oromiyaa keessaa dubbifne tokko maal jedha? Wal danda'u waliin jiraachuun garaagarummaa kan namaa sadarkaa madaalumsaallee ta'ee sadarkaa hawaasaas ta'ee akkasumas sadarkaa sabaatiinis ta'ee sadarkaa gosaarratti garaagarummaa yaadaa ta'ee garaagarummaa ilaalchaa ta'ee garaagarummaa diinagdee ta'ee garaagarummaa adda addaa qaba namaa sadarkaa dhunfaarra jalqabee haga sadarkaa sabaatti jechuudha. Garaagarummaan kun immoo inni tokko akkuma hubachuu dandeenyu garaagarummaa ilmi namaa ofirraa qabu kaa'umsaa namaa ta'es jira. Namni fakkeenyaaf umuriidhaanis sadarkaa hawaasa keessa jiruunis itti gaafatamummaadhaan garaagarummaa horachuun hin danda'a. Garaagarummaa baay'ee qaba. Garaagarummaa kana waliif beennee fudhannee akkaataa ittiin waliin jiraachuu dandeenya jechuudha. Walii kabajaa, walirraa fudhachaa waliin jiraachuun sadarkaa nama dhuunfaarraa jalqabee haga sadarkaa hawaasaatti wal danda'anii waliin jiraachuu. Egaa daayivarsiitii hojiirra oolchuuf sabni tokko lammii isaa jidduutti, hawaasa yookaan dhaabni tokko miseensota isaa jidduutti waliigaltee uumuudha qaba. Waliigaltee daayivarsiitii hojiirra oolchuun kan danda'amu yoo haqa ofii fi haqa namaa beekanii ittis amananii waliis barsiisanidha. Haqa daayivarsiitii beekanii falmachuun kan danda'amu yoo yaada karaa ilaa fi laameetiin wal hubachiisanii waliigaltee irra ga'anii seera isaa lafa kaayyatan qofaadha. Daayivarsiitiin takkaa'oo garaagarummaan waliin jireenyaa kun aadaa Oromoo keessa ni jira jennee gaafii gaafanneef ogeessi seeraa Oromiyaa keessaa dubbifne kun akkana jechuudhaan nu deebisan. Sabni Oromoos akka sabaatti teessoo isaatti garaagarummaa baay'eetu jira. Maaliif garaagarummaan gosaallee ni jira, akkasumas immoo garaagarummaa amantaallee ni qaba. Adda addummaan baay'ee jiran. Dhaabbilee adda addaa irra kallattii adda addaa qabatanii socho'aa jiru. Uummanni kun garaagarummaa ilaalchaa qaba, garaagarummaa kahee qaba, akkasumas immoo garaagarummaa kana waliin beekanii waliin jiraachuun duraaniyyuu aadaa uummata Oromooti. Fakkeenyaaf akka aadaa Oromootti fakkeenyaaf abbaa, ilmaa wanti jedhamaa kun hundinuu aadaa walfaana'uu fi aadaa wal danda'uu miti. Namni tokko beekaa cimas ta'us nama dubbatee dubbii jiru gaabbisan jiru ta'us hawaasa san keessa garaagarummaa yaada osoo jiru ilaalcha san fudhachuun aadaa wal danda'uu kan uummata keenya keessa jiru jechuudha. Aadaa uummata Oromoo keessatti yeroo baay'ee wanti dalagamu hamuuyyuu ilaalcha dhuunfaa namni tokko qabu tokkos kan ittiin haguuganii bira dabranii kan uummataa ta'utti mirama jechuudha. Communal outlook qabata yeroo baay'ee aadaan uummata Oromoo keessa jiru jechuudha. Namni garaagarummaa adda addaa qabaatus sadarkaa yaadaatus garaagarummaa adda addaatu garuu kan uummataa injifate oomishu jechuudha. Kanaaf wantoonni akkanaa kunniin waan aadaa adda addummaa ilaalchaa fi yaadaa kan uummata keessa jiru qabannee waliin jiraachuudhaaf wantoota gargaaran keessaa isaan tokko. Inni biraa immoo dabalataan aadaa keenyaa wal qabatee sirna gadaa keessatti gosa uummata Oromoo dhiisiitii sabni jiraatu aadaa kana keessatti afaan isaa beekanii jechuudha. Afaan aadaa kanaa beekanii sadarkaa gosa kana afaan isin Oromoo mitanii keessaa labbaasuun osoo hin taane aadaa kana keessatti sirna kana keessatti sadarkaa inni itti hirmaachuu danda'uun akkaataa inni itti hirmaachuu danda'uun mari qabatanii kaa'ame jechuudha. Uummata biras akkaataa ittiin dandeessanii gara hawaasa kanaa fiduu danda'u aadaa qabdu waan taateef aadaa wal danda'u waliin jiraachuu kana keessatti yoo nu geessu adeemsi isaa iddoo inni nu geessu galmi isaa gara ilaalcha irraa ol aanu fudhannee ilaalcha xiqqaa of keessatti geessaa deemuun silaayyuu aadaadha. Sirna waliin jiraachuu kana keessatti kanaafuu kan hundumaa aadaa Oromoo keessatti waan arginuuf wantoonni kana kanaaf ni hubatamu jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiin waa'ee garaagarummaadhaan waliin jiraachuu yookaan jecha afaan faranjiin daayivarsiitii jaan irratti qophiin kutaa tokkoffaaf qabannee isinii dhiyaanne kanuma fakkaata. Kutaa lammaffaa torbee dhufu qabannee isinii dhiyaanna. Kan isin waliin ture an Sabaloo Fatiiri. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii qabaadhaa. Gaaruma dhaggeeffattoota keenya tokko lama jedhaadhuma amma qophii
qophii keenya kamaa'essaa duraan baaneerra. Qophiin keenya kamaa'essaa dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatiin harkaa qabus roobaa boruu isa waliin turtii qoyittu qabaadha. Uummanni addunyaa kana irra jiru kan qubsuma yookiis qabiyyee ofii dhabe hin jiru. Hamma qaamni biroo dhiibbaa irratti geggeessee qabiyyee isaa hin sarbinitti. Ilmi namaas akkuma uumama biroo akka gosaa fi dhiigaan wal fakkaatutti waliin qubata. Qubsuma isaa kanas kan ofii godhatee hojjetee irra jiraachuuf, horee irra bobbaafachuuf, tuttuqaa lagaa irraa tikfata. Egaa sabni Oromoos qubsuma mataa isaa dachee haala qilleensa mijooftuu qabdu qabeenya uumamaan badhaate Oromiyaa qaba. Biyyoo biyya abbaa koo jedhee ittiin dhaadatuu fi jiraachuun isaas isheen kan dhugoomtuuf dhiigaan tiksee ilmaa ilmatti dabarsaa jaarraa dheeraaf irra jiraachaa jira. Haa ta'u malee biyyi Oromoo Oromiyaan erga mootota Habashaan koloneeffatamtee daangaan ishee dhiibamuu, muramuu, maqaan lafaatti jijjiiramuun irraa dhaabbatee hin beeku. Akka fakkeenyaatti dachee Oromoonni Raayyaa fi Aseeboo irra jiraatan biyya Tigireetti, Walloo fi Matakkal biyya Amaaraatti, Baha Oromiyaa mootummaa Faransaayitti gurguramuun, gama kibbaan dachee Oromoonni Sabboo fi Goonaa irra jiraatan mootummaa Ingiliziitti gurguramuun, magaalaan Jijjigaa saba Sumaaleef kennamuu fi magaalaa Harar saba Hadareef muranii kennuun, Finfinnee fi Dirree Dhawaa maqaa bulchiinsa federaalaan harka ofiitti erga galfateen booda dachii suuta suutaan dhuunfachuuf aanjeffate saboonni biroo baay'inaan akka qubatan gochuu fi eenyummaa, aadaa, afaanii fi oromummaan akka keessatti yarataniif erga hojiitti hiikuun eegalame bubbuleera. Ergamtoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanee OPDOnis lafti Oromoo muramuuf gurguramuun kan hin quuqne ergama gooftolii isaanii qofa dhugoomsuuf fiigan pirezidaantonni OPDO jalqabaa qabanii hanga har'aatti jiranis yakka Oromoo fi Oromummaa irratti hojjetamu dura hin dhaabne. Har'as daangaan Oromiyaa kallattii cufaan mootummaa koloneeffataa wayyaanee fi saboota ollaa wayyaaneen tumsamaniin itti duulamaa jira. Quxisuun mootota koloneeffatoo Habashaa wayyaaneen aangoo impaayera Itoophiyaa dhuunfachuun federaalizimii kijibaa diriirfatee daangaa saboota walitti diinomsu kan sarare, addatti ammoo Oromiyaa daangaa dhaabbataa dhorkachuun daangaa Oromoo fi saba ollaa isaa waliin wal haasisu wiixinate. Isaan keessaa ijoo yookaan weerara sabni Sumaalee Oromoota Harargee, Arsii, Baalee, Booranaa fi Gujii irratti gaggeessaa jiran, weerara sabni Amaaraa fi Affaar Oromoota Walloo irratti gaggeessaa jiranii fi sabni naannoo Kibbaa Oromoota Gujii irratti gaggeessaa jiran gaagaama lubbuu fi qabeenyaa hangana hin jedhamne dhaqqabsiisaa jira. Qe'ee isaatti dhiigni guyyaa guyyaan daangaa biyya isaa tiksuuf jigaa jiruufis qaamni dirmate tokkollee hin jiru. Yaa uummata Oromoo, walabummaa biyya kee fi bilisummaa mataa kee mirkaneeffachuuf warraaqsa godhaa jirtu cinatti qabxiilee kanneen beekuun gaarii ta'a. Maqaa misoomaa fi guddina magaalotaan si goyoomsanii dachee keerraa si buqqisuun ormi itti duroomaa siinqee keetti agabsuu fi ilmaan kee kadhattuu gochaa jiraachuu isaaniitti dammaqxee gaaffiin kee kan walabummaa biyya kee fi bilisummaa mataa kees qabsoo kee kana qofaan kan dhugoomu ta'uu beekuun warraaqsa kee daran finiinsi. Akkuma abboota isaa darbanii mootummaan koloneeffataa wayyaanes gibira sirraa guurratuun rasaasa ilmaan kee ittiin ajjeesu bitataa lafa keerraa si buqqisuun ittiin faayidaa siyaasaa isaaf oolfataa jiraachuu beektee summii wayyaanee ofirraa maqsuuf warshaa fi induustirii abbootii qabeenyaa wayyaaneetti xiyyeeffachuun dinagdee isaa gogsuu fi balaa inni sitti fidu kan hambisu ta'uu hubadhu. Kan rakkate gargaaruu, kan beelee nyaachisuu fi kan sitti baqate qubsiisuun kan gaarummaa ati oolteef deebi'ee sitti diinomuun gufuu qabsoo keetti ta'aa jiraachuu fi qoris rakkoo kan sitti fidu ta'uu beektee gara laafina akkasii irraa of dandamachiisuu fi eenyuun akka firoomfachuu qabdu gadi fageessitee beekuun gaarii ta'a. Xumura irratti daangaa biyya kee kabachiisuuf gumaa ilmaan kee wareegamaniis baafachuuf mootummaa koloneeffataa wayyaanee imaammata abboota isaa Oromoo fi Oromiyaa dhabamsiisuuf baafatan dhugoomsuuf hidhatee hojjechaa jiru hundeen fonqolchitee walabummaa biyya kee fi
bilisummaa mataa kee mirkaneeffachuuf dhiiraa dhalaa xiqqaa guddaa jaarsaa jaartii utuu hin jenne bakka jirtutti walitti siqi wal mari'adhu wal ijaari hidhadhu wal hidhachiisi lolii wal lolchiisi kan jedhu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kan guyyaa har'aati. Oromiyaan ni walaboomti, Oromoon ni bilisooma. raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa